jireenyi takka olii takka gadi jechuudha waan akkana yaadillee hin beeku baay'een jibballeedha kanan ture garuu mootu yeroo tokko tokko yoo itti yaadan dirqama ta'a jechuudha waan jibbu keessaa tokko yoo jiraatedha diggaamee biyya arabaatitti deebi'uu jechuudha garuu yoo asittis taa'ee wanti fayyadu hin jira dhinaatti mul'anne amma booda ergan keessattuu mana koo keessaa bahee jechuudha mana kana keessatti immoo wantoonni sarraa wantoota hedduutu jira yaa murtoon ani murteesse gaaris ta'uu baatu dirqama ta'uu isaatii jechuudha ashama harka fuunii hordoftoota masiyaarsiituuf jarra jirtu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu egaa guyyaa har'aa wanta jibbu keessaa tokko yoo jiraate murteessitii jira jechuudha madaamiitii jas dubbiseetii jira mana sanittis deebi'uu nan danda'a jechuudha kanaafu biyya arabaa deemuudhaaf murteessee jira jechuudha haalli jireenyaa kana haalli nageenya biyya keessa jiru kana yeroo tokko tokko namatti ulfaata jechuudha namni waan ittiin jiraatu dhabee osoo hin taane haalli nageenya biyya keessa jiru baay'ee nama dirqamsiisa jechuudha naannoodha gara naannootti biyaansi naannoowwan namoonni birootti jiraatan tokko tokkotti nagaa jiraachuu danda'a garuu akka naannoon jiraadhutti xiqqoo ulfaachuu danda'a ulfaatatiidha kan jiru waan ta'eef biyya arabaa deebi'uudhaaf murteessitiin jira jechuudha yaa kan biyya arabaa deebi'u abbaan manaa kiyyaa fedhii hin qabu asumatti hojjennee jijjiiramna yaada jedhuudha ani garuu fedhii deemee hojjechuu amma yoon taa'etti yaadu keessa kootitti uumamaatii jira jechuudha yaa akkam godhe akkan deemus garuu hin beeku wantoonni hin xuxumuru wantoota garagaraatu jira asittis jechuudha innis anaa fi jireenya kee keessaa tokko filadhu kan jedhuudha yaa murteessuudhaafis baay'ee natti ulfaate haala amma irra jirruunis immootu itti fufuunis natti ulfaate wantoonni sirreeffamu wantoota hedduutu jira as ta'anii immoo akkasitti bal'inaan hojjechuudhaaf xiqqoo namatti ulfaata waan ta'eef jechuudha keessattuu naannoon amma jiru keessatti jechuudha bakka duraatillee osoo ta'ee wantoota hedduutu hojjetamuu danda'a jechuudha kanaafuu osoo isin taatanii maal gootanii jireenya keessan filattamoo waan abbaa manaa keessan isin jedhe dhaggeeffattamoo fedhii keessaniin yoo wanti tokko mana keessatti isinitti hir'ate isa san sirreeffachuudhaaf gara biyya ormaa deemtamoo jechuudha mee isinumaanuyyuu yaada dhuunfaa mataa keessanii osoo isin taatanii maal gootan kan jedhu yaadan isinirraa barbaada jechuudha isaanis mari'adheen tureeyyuu garuu immoo fedhii akkanani biyya arabaa deemuu hin qabu jechuudha baay'ee natti ulfaate jechuudha biyya ormaa hojjetnee dhufnee asitti immootu xiqqoo hojii malees taa'uun xiqqoo ishii namatti ulfaata sababii sanirraan kan ka'e akka murteessu na taasisa jechuudha osoo isin taate yaadni keessan maalidha maal gootanii diggaamee biyya ormaatti deebitanii hojjettamoo jecha abbaa manaa keessanii dhaggeeffattanii jireenya keessan jiraattamoo jechuudha yaada keessan akkanaa qooddaniidha kanan barbaade jechuudha yaa ana xiqqoo wantoonni natti ulfaatetu jira mana san keessatti haalli jiraachaa turee fi haalli mana kana keessa jiru mootu garaagarummaa qaba waan ta'eef kanas akka mana saniitti bareechise itti fufuudhaaf fedhii guddaan qaba jechuudha yeroo tokko tokko namni bakka mana san keessaa baatee gaddeebitee kana keessa teessaa yoo namaan jedhillee yaa hojjechi namaatillee yeroo tokko tokko hamilee nama tuqa sanuma sanirraa kan ka'e maafan deemeen hojjenne kanuma caalaa kan jedhu
filannoo biyya ormaa taasisaa jira jechuudha. Kanaadha warroonni bootaa qabdanis yoo jiraattan mootu natti himuu dandeessanii na xoqomuu dandeessanii madaamin akkas nama barbaaddu damooza shaggaadhaan yoo jiraatte jechuudha. Hojii kamiyyuu nan hojjedha rakkoon qabu jechuudha. Yoo tanan duras hojjedheen dhufe Dubaayitti jechuudha. Dubaayis ta'ee Saawudii warroonni viidiyoo kana dhaggeeffattanii jechuudha. Isinis boru waan taatan hin beekamu. Rakkina biraa osoo hin taane nageenya haala biyyattii keessa jiru irraan kan ka'e xiqqoo jiraachuun baay'ee namatti ulfaataa, jireenya siqiqii ta'aatedha kan jiru. Bakka halkan iyyuu rafanii nagaan buluun yaaddoo yeroo namatti ta'aa jirutu jira jechuudha. Baay'ee ulfaata. Sanumaa fi sababbiin ani mana san keessaa beellee haala nageenya biyyaa irraan kan ka'edha. Kanas jedhee ifan baasu yaa'u viidiyoo baay'ee hojjedhe waan ta'eef irra deddeebi'uun hin barbaachisu. Baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Naannoodhaa gara naannootitti yaa'u bakka hunda wanta kanaa jiraachuu dhabuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf mee isin maal na gorsitu akka nama tokkootitti yaadan isinirraa barbaada waan ta'eef deemi jettammoo taa'ee biyyuma keessa jettammoo yaada bal'aan isinirraa barbaada jechuudha. Ana garuu waan murtiisu na ulfaatee jira. Qalbiin takka deemisna jetti gaafan biyya ormaa kana deemu mootu jireenya koo akka dhabus nan beeka waan akkasiiti. Innis naaf eeyyamee naga keessan jiru waan ta'eef yaani kiyya lama ta'ee waan murtiisu dhabeetidha kanan jiru yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Nama jireenya ofii keessatti abdiis muratu miti garuu haalli tokko mootu abdii nama murachiisaa jira mallee jechuudha. Jabduudha jedheen of yaadaa ture yoo garuu lakkaa namni yoo rakkinni mudate dadhabbina isaa kan argu jechuudha. Murtoo kana nama murteessas jedhee yaadeen beeku dadhabeetidha achillee kanan dhufe har'a mootu deebi'inan deema jedhee yaadeen dhufne bakka garuu amanatti ulfaatee jira jechuudha. Waanuma murteessu dhabeetanii jireenya biyya ormaa filachaatii jira yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Isaanis baay'ee walii lolaatii jirra hin deemtu jecha jedhu qaba inni nan deema jecha jedhu qabaani yaada lama taane baay'ee wal falmaatidha kan jiru mana keessatti jechuudha. Osoo isin taatanii mee maal murteessitanii yaada keessanaaf qoodaa isanan jechuufanii viidiyoo kanarratti jechuudha.